Okay, hordoftoota keenyaa jechi sadaffaa fi dhumaa kilaasii keenya yookaan kutaa keenya 15ffaa kana keessatti ilaallu jecha yeroo baay'ee itti fayyadamnu of kan jettudha. Egaa of kan jettu kana karaa garaagaraa lama fayyadamnaa sadarkaa keessaniif kan ta'u kana. Isheen tokkoffaa kan jiran keessaa jechuudhaaf. Wantoota jiran keessaa jechuudhaaf jecha of jettu kana fayyadamuu ni dandeenya. Kan jiran keessaa. Wantoonni fakkeenyaaf 10 yoo jiraatan wantoota 10 jiran keessaa wantoota 2, wantoota 3, wantoota 5 yoo dubbachuu barbaanne of jennee fayyadamuu ni dandeenya. 10 kan jiran keessaa warreen 2, 3, 4, 5 adda baafnee yoo ibsuu barbaanne jecha of jettu kana kan jiran keessaa jennee fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf this is one of my friend jettanii maqaasaa dhooftuu boonsaa. Kana jechuun immoo akkamitti kama kuni hiriyoota koo keessaa isa tokko boonsaadha. Fakkeenyaaf hiriyaa boonsaa jedhamu tokko qabaattanii nama tokkotti boonsaan akka hiriyaa keessan ta'e ibsuu yoo barbaaddan hiriyoota keessan keessaa isa tokko. Fakkeenyaaf isin hiriyaa 5 qabaachuu ni dandeessu. Hiriyaa 5 qabaattanii hiriyaa 5 keessaa inni tokko boonsaa yoo ta'e 5 kana keessaa boonsaa adda baaftanii boonsaan hiriyoota koo keessaa isa tokko maqaansaas isa kana jettanii yoo dubbachuu barbaaddan this jechuun kana jechuudha. This is one jechuun tokkodha. One of my jechuun kan koo, my kan koo. Friend jechuun hiriyaadha. Kuni hiriyoota koo keessaa isa tokko. Wantoota jiran keessaa adda baaftanii 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf 5 keessaa 2 dubbachuu dandeessu, 3 dubbachuu dandeessu. Of jettanii yaada sana ibsitu jechuudha. This is one of my friend. Boonsaa. Kuni hiriyoota koo keessaa isa tokko. Boonsaa jedhama. Egaa jechi of jettu boonsaan hiriyoota keessan keessaa isa tokko ta'uusaa agarsiiste jechuudha. Kan jiran keessaa jechuudhaaf itti fayyadamnaa. Mee fakkeenya lammaffaa 2 of my sisters live in America. Egaa jechi of jettu as keessatti obboleettiiwwan ani qabu keessaa 2 Ameerikaa jiraatu jechuu yeroo barbaannu obboleettii 5 qabaachuu dandeessu, 4 qabaachuu dandeessu. Kanneen keessaa 2 Ameerikaa jiraatu jechuudhaaf 2 of my jechuun kan kooti. Sisters yeroo jennu obboleettiiwwan akka jechuuti. 2 fi 2 oliif itti fayyadamna. Sister yoo jenne obboleettiidha. Sisters yeroo jennu immoo obboleettiiwwan akka jechuuti. Live jechuun jiraachuudha. Live jiraachuu. In America, Ameerikaa keessa. Obboleettiiwwan ani qabu keessaa 2 Ameerikaa jiraatu yoo jenne isin obboleettiiwwan 2 ol qabdu akka jechuuti. Fakkeenyaaf obboleettii 5 qabdu taanaan 2 of my sisters live in America yoo jettan obboleettiin 5 qabu keessaa 2 Ameerikaa jiraatu akka jechuuti. Lakkoofsa garuu hin ibsinu. Lakkoofsa obboleettiiwwan nuti qabnu hin ibsinu. Maal jenna? 2 of jenna. Fakkeenyaaf 3 yoo ta'e 3tu Ameerikaa jiraate yoo ta'e 3 jenna bakka kanatti. 3 of my sisters live in America. Obboleettiiwwan ani qabu keessaa 3 Ameerikaa jiraatu akka jechuudha. Wantoota jiran keessaa adda baafnee waan kaan dubbachuudhaaf kan jiran keessaa jennee yoo dubbachuu barbaanne jecha of jettu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa faayidaa lammataas ni qabdi jechi of jettu kan isin beekuu qabdanii sadarkaa kana irratti hanga yookaan hamma ibsuudhaaf. Hamma wanta tokko yookaan hanga wanta tokko ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf suuqii yookaan mana wanta itti bitattan tokko dhaqxanii suuqii akka jechuuti. Can you give me a kilo of sugar jechuun ni dandeessu. Can jechuun danda'uudha. You jechuun immoo ati yookaan si akka jechuuti. Give jechuun immoo kennuudha. Me jechuun immoo naaf. A kilo of sugar. Kilo jechuun immoo kiiloo tokko. Egaa jechi jettu
wanta qeenxeedhaaf akka fayyadamnu kana dura ilaallee turre wanta tokko ta'eef. A kilo of sugar jechuun kiiloo tokko akka jechuuti. Yoo kiiloo lama jechuu barbaanne immoo bakka A kanatti lakkoofsa sana gashinaa. Fakkeenyaaf kiiloo lama yoo jechuu barbaanne can you give me 2 kilos jenna. S itti daballaa 2 kilos of sugar jennee dubbanne jechuudha. Kanaaf jecha of jettu lammaffaa irratti maaliif fayyadamna? Hanga yookaan hamma ibsuudhaaf. Can you give me a kilo of sugar? A kilo of sugar. Kiiloo tokko akka jechuuti. Hanga waan nuti binnu sanaa yookaan hanga nuti wanta asitti barreessinu. A kilo of sugar yoo jenne shukkaara kiiloo tokko akka jechuuti. Sugar jechuun shukkaaradha. Fakkeenyaaf can you give me a dozen of books? Dozen jechuun immoo darzana akka jechuuti.